ربي توكيتش سودان أني فدي سينا غاري ولين دبرسني ما ولين دبرسني مرا يا دكتو وجولي سر أرجع تجي يا دكتو وجولي رب راجي دبرسيتي أبا بودي دبرسيتي وجولي في يكيني ربي توكيتش سودان وجولي تيا والناقرسيس وجولي تيا والنمسيس وجولي تيا تنجلا فستني باسني وجولي تيا أبي ومايا تيا مجايا تيا akka walna ijoollee xiyyaa walna qunnamsiiftan maqaan kiyya Abarraa Xaahir Galgaluu jedhama. Ani dhaloonni kiyya awwala aanaa kokkosaa ka jedhanitti dhaladhe. Ani Dodolatti baradhee Goobbatti baradhee asii ammoo deebi'ee Shaashamannee kanatti 11 fixee achi ammoo Yirgaalamitti 12 fixee achi ammoo deebi'ee Addis Ababa Yuunivarsiitii dabalee tiizii seene jechuudha. Achi taphaa Wallagga ramadame ani. Wallaggaa Sibuusireetti awwala ramadame Sibuusiree jedhanitti waa'ee qonnaa hojjetaa ture achitti gudin marii ta'eetiin achi ammoo Asoosaatti na ergan. Gibrinnaan Naqqamte Asoosatti na erge yeroo sana beelatu jira achitti ammoo waa'ee uummata sana keessummeessaa ture Asoosatti bara 1977 taachii deebi'ee Haroo Battalasiin jirtutti na ramadan CBD irratti hojjetaa ture ani coffee berry disease dhibee bunaa firee bashitaa irratti hojjetaa ture indegana ammoo faa'oon illee ramaddii intini riisarchiin hojjedhaan jedheeti cost benefit analysis research kadhan tokko Sibuusiree irratti hojjetaatiin ture jechaadha. Research akkasii gaggeessaa ture jechaadha. Kun ammoo bunnaa firee bashitaa irratti hojjetaa ture. Jimmatti jechaadha. Gibrinnaa irraallee gara federaalaatti na fudhatanii isa ammoo achitti yeroo muraasaaf ammoo gaazexaa biyya alaa kanarratti nu hojjedhu naan jedhan. Gazeta The Economist, Newsweek, Times, Indian Ocean Newsletter kana cuunfeetiin higher official warra higher officials kana kenna bakka. Cuunfi maal jedha addunyaa maal irraa akka jirtu kana hojjedhu dhiyeessinaan. Summarize godheetiin gara biiroo Mallas faa deemaa, Dr. Nagaasoo Gidaadaa pirezidaantii faa bira deemaa, 4 kiiloo Ihaadeg biiroo hin dhaqaa, intelligence biiroo dannat biiroon hin fudhataa. Makalaakaa narraa fudhataa kanatti kun kondensii godhinaan jedhanii kana tamsaasaa ture jechaadha. Illummaa tiyyatti baay'ee kuwaasii taphataa ture. Rabbiin olachuu naa kenne barumsallee naa kenne kuwaasii kanaan yeroo baay'ee hin beekama. Waradaallee taphataa ture. Gannaalee awraajaallee taphataa ture. Goobbattillee teekniika keessa galee tekniikii budini sadiitu jira goobba tekniika axiree fi kookab jedhamtu ture anammoo tekniika budiniin na fudhatee achitti taphataa ture kiflaa garaafillee akkasittiin baay'ee interkolleejii Addis Ababaa keessallee yuunivarsiitiidhaaf taphataa ture kubbaa baay'ee jaaladha barumsaanillee baay'ee qabxiin kiyyallee ol kaadhe 3.71 dha. Elementary kokkosatta aga jahaa baradhe achi ka'eetiin Dodolatti 7 ture yoo san 7 baradhe achi ka'ee ammoo Goobbatti ce'e 9 achitti baradhe 11 ammoo Shaashamannee dhufee baradhe asitti ammoo qabxiin kiyyallee kaffitanyaa waan ta'eef Ayyar Hayiliin na fudhate Ayyar Hayiliin na fudhateeti Ayyar Hayiliin bakka na fudhatanii baladii xiyyaara lolaatiif balasiiftanaan jedhanii warrallee dhoffadheetti dhaqe achitti utuu barataa jiru ammoo yoo sanii qabsoo jaarsaa jala shubbifna na hordofaa turani. Mee nu ibsaa qabsoo. Qabsoo Oromummaa Jeneraal Waaqoo guutuu tana jala shubbifna waan kanaaf bakka baay'ee na hordofaa turan baay'ee na hordofanii taachi Ayyar Hayilitti wachi utuu barataa jiru nama 17 akka ajjeesan dargiin itti farade nama 17 bakka argitanitti ajjeesaa jedhanii laxxafanii Ayyar Hayil jennaan maqaan kiyya achi keessama taatu jedhanii achitti itti murteessan achitti lamuu maqaan kiyya gwaddanyaan kiyya argeen fiigaanatti dhufe maqaan kan kee keessa jiraa si ajjeesan dhufanii amma kunoo saraawitiin laxxafee asumaan bayinaan jedhan karaa gaaraa saniin bayeetiin eessatti bakki kun
ayer haili dhaka eessa bakki Dabra Zayit Eeshi. Dabra Zayit achi badee allamuu yirgaalamitti 12 fite yirgaalami ta'e anini lamu Addis Ababa University jala amma isaani gareeni yaaphaa turte mee'isoon illee ka ture jira ana ammoo achi keessatti ammoo akka yaaphaa squad fanaan jedhan yookaan ammoo qabsoo jeneraal Waaqoo guutuu squadidha warra 60 nafarra jedhiyoosan achi ture amma achitti fagaattee barattu malee waan kanaan sinaannessinaan naannoo kanatti si argani si ajjeesani dabal jedhi achitti ergaalamitti barattu malee naan jedhani namni na gorsi 12 achi fudhatta 12 achi fudhatte ergaalamitti fudhatte Addis Ababa University achumatti hoostii nu godheeti bara 1973 eebbifame Wallagatti ramaddee argadhe Wallagatti hojjataa turre oduma hojjannu haadha manaatiyya eegif moollaa gabayyoota jedhamtu tanaani achitti wal agarre gimbii keessatti warada aanaa haruu ka jedhan keessatti wal agarre achitti waa'ee gaa'ela keennaa xumuranne jechaadha achuma utuu waliin jiraannu booda ammoo anin gara Jimmaatitti hojiidhaan qayyaramee deeme siis fudhadhee tani deeme gara Jimmaatitti Jimmatti achitti waa'ee bunaa irratti hojjataa turre jechaadha achi ammoo gara Addis Ababaatitti ana na fudhatanii Addis Ababaatti illee isiillee fudhadhee Addis Ababattuu gale jechaadha jireenya keenya Addis Ababaa goone Alam Baankitti jechaadha Alam Baankitti osoo wajjin jiraannu isii irraa ijoollee lama argadhe jechaadha ijoollee lamaan tana maqaan isii Miimmi Abarraa Xaahir jedhamti yookaan Ribqaa Abarraa Xaahir jedhamti taangafaa ta'itti aamtu ammoo Handarii Abarraa Xaahir jedhamti yookaan mana keessatti Bujaayyee Abarraa Xaahir jedhamti na maqaan haadha manaatiyyaa Yegif Moollaa Gabayyoo jedhamti dhaloonni isii Wollo Allaamaxaadha jechaadha akkasittiin oduu walii wajjin jiraannu Addis Ababaa yeroo dheeraadhaaf jiraanne jireenyi kiyyaaf ka'isii waggaa 22 buluu waliin jiraanne jechaadha akkasittuu jiraataa jirru obboleewwan akkasumaan ka'aniitiin anaaf isii ijoollee tiyyallee dhagayaan oduu walii wajjin jiraataa jirru obboleewwan isii Udo isiinuu fedhiin qabaatiin jechaadha isiinuu fedhiin qabdu na biraa socho'uun barbaaddu ijoollee lama irraa argadhe ijoollee teenna guddifataa osoo jirru Daani'el Moollaa Gabayyoo ka jedhanii fi Asaffaa Moollaa Gabayyoo ka jedhan Allaamaxaadha obboleewwan isiiti waa tokko rakkoo tokko malee akkanumaan utuun uumamin akkanumaan ka'anii jibbaansuma anaafisii jiddutti uumaniiti fudhatanii isiillee fudhatanii ijoollee tiyyallee dhossanii isiillee dhossaniitiin biyya Awustiraaliyaatitti ce'an jechaadha bakka eegana ijoolleen tiyya biyya Awustiraaliyaatitti dhossanii baasanii xiyyaaraan urgasanii barri ijoolleen tiyya baate bara 1999 sanee 22 na jalaa dhossanii baasan kabaasellee Asaffaa Moollaa Gabayyootii fi Daani'el Moollaa Gabayyoo ka jedhan obboleessa isii ka biyya Awustiraaliyaatitti hikimina irratti argama. Harutti walitti arginee garaan keenya walitti nuna'ee jaalala isiitiif jaalala kiyyaan waa'ee gaa'ela keenya nagaumaan xumuranne nagaumaan gammachuudhaan waliin jiraanne Wallaggaallee waliin jiraanne Jimmaanillee waliin jiraanne Addis Ababaatti booda fudhadhee galeeni Addis Ababallee nagaumaan osoo waliin jiraataa jirru akkasumattiin kunoo ka'aniitiin bakka jibbaansuma bakka nurraa qabaniin isiillee akka internetitti himaniitiin so'attesh na hundi izaa hedeshi izaa Oromoo yaa gabbaashu waan jedhan kana itti kaasan bakka isiin ammoo waa takka fedhiin qabdu giddimaa dhiibbaa irratti godhanii utuma boottu daa'immaniif isiillee dhossanii na jala yaalii godhe awwala ammoo silkii manaa Awustiraaliyaa sana irraa cufan obboleessi isii irraa cufeeti paablik telefooniidhaan fayyadamtee walitti bilbilaa turre anillee isiinillee ijoolleen tiyyallee dhoksaadhaan jechaadha Awustiraaliyaa as bilbilaa turan na gaafataa turan na hordofaa turte isiinu akka malee ijoolleen isin bootti isiin isin bootti bakka akka malee boo'en bakka
booda ammoo bakka afaan kana beekti ijoolleen dhabdi jecha akka gaariitti dandeetta akka anumaan qixa dubbattu Oromiffaa bakka inni amma kaalan baankiitti ijaarame suni bakka giddimaa dhiibbaadhaan gurgurinaan jedhan gurgurtu malee wotaadara fa ergiti manatti mana narratti tuma'aa turan dhagaadhaan halkan narratti tuman ollaan gadi hin bahinsi ajjeesanii naan jedhan bakka booda oma feetillee yoo taate haa gurguramuu jennaan cinamallee yoo qabatte jedhanii bakka ishi jedhii jedhaniituma hamma ta'e si haa kennanii si ajjeesaranii saraawitiin ka warraati ka dhufaa jiru argaa jirra si ajjeesanii jedhanii ennaani garuma namni naan jedhe kana goreetiin mana sanillee gurgurre waa saantibii cinaa keessaa raa kennanii giddimatti lubbumatii yaa fedhee jiraachuma oma sin jettanuu ishii jedhee amma ta'e keessaa fuudhanii. Eessa ture manni keessan sun? Alam baankii ture alam baankii argu jillee na badde jaalillee hin argu hojii qaraaraa muddiin ka hojjedhu ka intini baashaa sanillee ijjina jaamtee jennaan dhiise. Meetrook achi gubbaadhaa ramadame achitti baashatti dhaqe hojjedhu naan jedhanii. Meetrook kan Alamuddin? Achitti hojjedhu jennaan baashaa bakka jedhamu Wandoo Gannatii keessaa achitti faarmii sanarratti maaneejii godhaa ture akka maanaajeraati. Maanaajera ture qonna irratti qonni bal'aadha guddaadha booda ammoo bakka ijji bakka na dhibde. Ijji akka hamaa na dhukkubde yaalataa ture. Horii baay'ee itti fixadhee bakka naa fayyuu diddee ennaani bakka hojii sana bakka dhaabutti dirqame bakka na dhaabsise. Yoo laalaani ijji naga fakkaata. Kabitaatuun amma gilaayikoomatu galaafate naan jedhan doktara. Waraqaa irraa ka dhufu fa'a bakka gilaayikoomatu si galaafate gilaayikooma. Mirii hin dubbisa akka malee bakka laana kana dizaayinii godhaa bulaa hojjetaa bulaa yegiddi kana bakka akkasittiin kanaan durallee yeroo dheeraa fi intini irra ture mitiiree kanaan wal qabatee bakka akkanatti si galaafatee gilaayikoomatu si galaafate gilaayikoomadha dhibeen kan kee amma tabitaatuun hin hojjettu jaamteerti dhibeen kun ammoo deebi'ee tamirgaa tanallee si qabateera yeroo muraasa yoo turte qorichaan waa fayyadamaa yoo turte malee bakka ijjitantee gatiin qabdu naan jedhani bakka amma akkanatti akkuma isaan jedhan san taate bakka ijji miin Wallaggatti dhalatte maqaa isiillee Wallagga warqidhanii itti baasan gimbitti dhalatte isiin taangafaa sun booda miimmii jennee akkawun itti moggaafte malee Wallaggatti gimbii warqi jedhaniin akkasittiin maqaa itti moggaasanii maqaan saniin beekamti miimmi kamanaa. Ijoollummaa isiititti guddatte baay'ee taphattuudha. Baay'ee taphatti baay'ee haadha abbaa jaalatti. Barumsaanillee baay'ee cimtuudha. Xiqqishuun sun ammoo barumsaan tokkoffaa ba'aa turte. Isiin Addis Ababatti dhalatte. Maqaan isii Handarii Abarraa jedhamti. Mana keessa ammoo Bojaa jennaan. Dhaabalet Maazoratti gallaa isiin achuma dhalatte. Achitti dhalattee. Malli baay'ee bareedduudha baay'ee kolfituudha sabboontuudha mucattiin ijoolleen haadhaanfaa yeroo tokko wal ceephaan deemnu Oromoo jettiin ijoolleen Oromoo jettee akkasittiin wal ceephaan akkasittiin sun xiqqishuun sun baay'ee Awustiraaliyaa dhaqxeeti qormaatallee fudhatte asitti tokkoffaa baati achitti ammoo Paakistaanota Indoneeshiyaan si wajjin fattanamteeti qabxiin isii olaanaa dhufe achi injiinaringii keessa galchan biyya Awustiraaliyaa. Yoo san maaliin wal qunnamtanii isinitti hin dhiyaati? Haati silkii paabilik obboleessi kamanaa itti cufeeti paabilik telefooniidhaan natti himti seenaa kana mara. Yoo sani fiildii ture fiildii ani Awaashirra ture Awaashinirra ture Shawaa keessa Gibrinnaa Alamganaa keessa ture. Achitti ammoo faarmersi fiildi tiraayiliifa hojjanne. Yoo galeetiin jedhu manni duwwaa mucattii takka waan akka sarraatanyaatitti manatti gatanii bakka maatii kaan bakka fudhatanii narraa manni orumatti gale bakka. Eessa dhaqan jedhee as bilbile achi bilbile eessaa argadhe yoo gaafadhee booda hordofeetiin jedhu namni wayii natti akkana obboleewwan isiitiitu as mara'aa ture akkasitti isiinuu utuu boottu turte jedhan haati manaatti. Yeroo deemtu jecha adda ba'uun barbaanne isinirraa isiinuu? Waa takka adda ba'uun barbaanne waa takka utuma boottu bakka
ijoollattii wajjin utuma boottu bakka giddiidhaaf fuudhanii gargar nu baasan. Addis Ababaa turre waa akka gaariitti turre akka gaariitti turre manni nutti tolee ka Alam Baankii suni ijoolleen tiyyaallee haayiskooliin illee Alam Baankii jira achumatti baratan baay'ee jiruuf jireenyi kenna maal gaafattere anillee hin hojjedha isiin illee hin hojjetti. Addis Ababaa danni. Booda bunnaa xiraatii keessa hojjetaa turte Oromiyaa keessa achi ammoo Addis Bahaa dannii kananitti ekspertii godhanii achitti ramadaniin isiinis mindaa argatti anis hin argadhaa walii wajjin ijoollee teenna wajjin mana keenya keessa Alam Baankitti jiraannaa jiruun baay'ee nutti tolaa ture baay'ee wal gammannee jiraanna walii wajjin Oroma isiillee baay'ee dhufan haala gaariin keessummeessina. Haala gaariin gammachiifnee gadhiifna booda manatti garagalanii jibbaansuma sammuu keessaa qabanii raabsaa isaamtinii kana bakka amma hoo tigrummaa kana dhaadatanii bakka kana waan naan amma hoo maal fakkaata jiruun keessan haalli jireenya amma irra jirtan haalli jiru kana bakka waa xuratatti turta mootummaa sana qaba sun ammoo maal gooti shunkurtii je'aatuun bittu maali Omana angootu kuno naqarqaarani kana argu seenaa kiyya beeku naqarqaara. Sila nama kunuunsani amma kuno dadhabe wayama kiyya nama naa miicullee qabu bakka akkanatti jira. Masjiidni kuno Hamzaa Kunfaati bakka naqarqaaru sheettonni naqarqaaru itti gaafatama masjiidaallee baay'ee rabbi isaanii haa kennu kana arge marti natti ruuqa. Keessa kiyya na beeku. Nattillee bakka baay'ee wama argani waan bakka ittiin qarqaaramu naa kennan rabbi isaan ol haa qabu rabbi cinaa isaan haa dhaabatu. Urgee sila heerumaa kanatti ilaallatuun xuruudha. Ilaallatuun xuruudha. Baay'ee wal ilaallatuun wal qoratuun xuruudha. Ani yoo sani kuni martiin dhufti jedhee hin laalle gama tokko bichaa ilaalee booda wanni dhufaa waa baay'eetu dhufaa wal galutu dhufaa wal arrabsutu sabaa wal arrabsutu dhufaa kana laallachuudha gadi qabanii. Amma ijoolleen tiyya niinniin tiyya yookaan niinnii abarra'aa yookaan riqqaa abarra'aa ijoolleen tiyya bujaayyeen yookaan handariin tiyya anamma jiruuf jireenyi kiyya Shaashamannee keessa jira. Shaashamannee magaalaa Shaashamannee jira. Kanaafuu yoo humna qabaatan yoo fedhii qabaatan telefoona kiyyaan duwwaa 986 dhumti 80 na argachuu hin danda'anii jireenyi kiyya amma Shaashamannee jiraadha. Qarqaarsaan jiraadha. Nama ija qabu miti baay'ee humnan qabu amma nama guddaareera anuu silaa nama kunuunsanii utuu ijoolleen tiyya na bira jiraatte na akkamsiifti na kunuunsiti na qarqaarti yoo haala kana yoo ana na arganii adiraashaa fee bakka hin taane seenuun qabdu urgee ofiiti urgee ofii saba ofiititti saba ofii gara saba ofii goruudha gara nama ofii goruudha booda waan hin taane ganama hin taane keessa galanii booda ammoo bala daa'immantu rakkata daa'imman gatan jidduutti daa'immantu miidhama namni wal gata booda akka ganama babbareedee walitti dhufee walitti intini jedhu sanii miti urgee ofii laallachuudha urgee ofii laallachuudha urgee ofiitiin walitti dhufuudha qomoo ofiitiin walitti dhufuudha akkas malee waan ta'aatii miti booda jidduutti kadhalate kanatu rakkata finnatu rakkoo irra gara biraa badde yoo inni ammoo yookaan isii waan jedheetin sabummaadhaan wal tuqanii gargar badan jidduutti kan rakkatu daa'imman daa'imman kanatu baay'ee rakkata mee mucaa haadha dhabu laali mucaa abbaa dhabu laali akka ta'ee guddatu baay'ee nama gaddisiisa kana sirriitti gadi laallatanii urgee ofiititti qomoo ofiititti goruudha bakka. Kanaan wanni dhaamsa dabaluuf haala kana hunda hubataniitiin akkasittiin akka na barbaadanii an abbaa isaaniiti abbaa biraan qabanii alatti baay'insa irratti ammoo maqaa abbaa biraatiin waamamaniiran jedhanii dhagaheera. Ijoolleen tiyya abbaa biraa Tigree itti godhaniiti
abbaan keessan kana jedhanii maqaa isaanii gara namicha Tigirichaatitti jijjiiranii akkasittiin baasanii ijoolleen tiyya abbaa ofii beetti gugurdootu bahe ana abbaan isaanii Abarraa Xaahir Galgaluu ka jedhamu anarraa dhalatan gudeeda kiyya keessaa bayan hin beekan abbaan anatu guddise gugurdoo ta'anii ba'an eegif wallaa gabayyoo rabbii tokkicha sodaadhu aniifati seenaa gaarii waliin dabarsine wallaggatti waa waliin dabarsine maraa yaadadhu ijoollee sirraa argadhellee yaadadhu ijoollee tiyyaa walna agarsiise ijoollee tiyyaa walna qunnamsiise akkasumas ammoo obboleessi isii Daani'eel Moollaa Gabayyoo waliin dabarsine yeroo dheeraa waliin dabarsine ati nama beekaadha nama guddaadha nama ammallee barsiisaa jiru nama qarqaaraa jiru rabbii si uume sodaadhu ijoollee tiyyaa walna agarsiisi jedha deebi'ee ammoo hangafa isaanii ka ta'e Asaffaa Moollaa Gabayyootiin illee atillee ijoollee qabdaa finna kan keellee anumatu Addis Ababattillee cinaa si barsiisaa ture nama beekaadhaati ammoo barsiisaa turte rabbiin sodaadhuuti ijoollee tiyya miimmii tiyyaa walna agarsiisaa bujaayyee tiyyaa walna agarsiisaa keessumattu Daani'eel Moollaa Gabayyoo badii anarratti hojjette dhiisi atillee biyya Awustiraaliyaa dhaqxeetiin makiinaan garagaltee onneen tantee cinaan takkittiin cittee achitti silaa duutee rabbitu si hambise rabbii achirra makiinaan garagaltee kufteetiin rabbii si hambise sana sodaadhu yaadadhu waan makiinaan gara Awustiraaliyaatti garagalte onnee tanteettu cite garuu rabbitu si hambise rabbii sana sodaadhu nama beeka nama barate nama guddaa say hunda yaadadhuuti miimmii tiyyaa walna agarsiisi bujaayyee tiyyaa walna agarsiisi Yeegif Wallaa Gabayyoo niitii tiyya waggaa 22 waliin turre adda nu baasani seenaa aniifati dabarsine hin beekta rabbi sitti beekaanillee hin beeka utuu mootu rabbiin ka beektu yoo taate daa'imman tiyyaa walna agarsiisi kanuma dhaama waan biraa maal godha zaruunillee biyya san jira obboleessa isaaniiti zaruunillee mucaa gaarii nama gaariidha isattillee kanuma dhaamadha finna kiyyaan gargar na baaftanii deebisaa finna kiyyaa walna agarsiisa communitiin Oromoo ka Awustiraaliyaa jirullee na dhaga'aa jirtanii ijoollee tiyyatu na jalaa dhossanii baasanii ijoollee tiyya dhabee waggaa 18 ol na dhabsiisanii akka na qarqaartanii ijoolleen tiyya biyya Awustiraaliyaa jirti ijoolleen tiyya Oromoo ijoolleen tiyya Tigree miti ijoollee tiyya affananii na jalaa baasanii miimmii Abarraa Xaahiroo Galgaluuti bujaayyee Abarraa Xaahiroo Galgaluuti akkanatti narraa affananii narraa fudhatanii hagammaa dirsii waggaa 18 ol ta'a hin argine ijoollee tiyya communitiin illee akkasitti kana hubattanii akkana qarqaartanii maqaa rabbiitiin lallabadha wallaggaallee hojjataa turree namoonni beektonni achi jirtan martinuu akka qarqaarsa gootan deebi'ee ammoo kunoo jimmaallee akkasumatti hojjataa turree akkasumatti warri jimmaallee kanaannoo achi jirtan akka qarqaarsa gootan deebinee kunoo shawattillee alamganaa irrattillee kunoo akkasumatti gibrinnaa keessatti hojii yeroo dheeraaf hojjataa ture uummata Oromoo kiyya tajaajilaa ture kana maraa gargar nu baasanii akkasittiin hundi keessanuu qarqaarsa gootaniitu ijoollee tiyya miimmaayyee tiyyaan bujaayyee tiyyaan akka walna ijoollee tiyyaa walna qunnamsiiftani maqaa rabbiitiin isin gaafadha.